Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kun qophii imala gara milkaa'inaati. Qophii kana keessatti kaleessa eessarraa kaanee arra eessarra jirra boruu hoo eessa gahuuf imalla waan jawurratti imaltoota gara milkaa'inaa waliin mari'adha. Akkuma beekamu ilmi namaa dhalatee guddatee sadarkaa amma irra jiru tanarra gahuuf bu'aa fi bahii hedduu keessa dabra. Rakkoo fi balloo gaddaa fi gammachuu kufiinsa fi milkaa'ina akkuma yeroo hunda jiru barataa yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira. Qophii keenya imala gara milkaa'inaa irraatiin imala tokko keessummaa godhee isiniif dhufeetiin jira. Mudannoo fi muuxannoo keessummaa keenyarraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana tura. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Imaltuun inteessu tana abeeku kabda. Yaa micha keenya awwaattee nu kabajjii asitti nu argamu keetiif hedduu tokko ulfaadhu. Isinlee asiin afeeru keessaniif hedduu galatoomadha. Mee gara gaaffii fi deebii keenyaa dabruun dura callaan eenyu eessatti dhalatte waan jawurraa kaanu daawwattoota keenyaan wal bare. An akkuma hedduun keessan sooshaal miidiyaa irra na beeytanii callaa Oromootiin na beeytanii an immoo maqaan kiyya kan dhalootaa Callaa Abdallaa Siraajii kan itti dhaladhee Oromiyaa Harargee Lixaa Daaroo Laguu magaalaa Machaarratti dhaladhee guddina kiyya saachuudha. Meeqa gara gaaffii keenyatti hoggaa seennu nuti ilmi namaa kun gaafa ijoollee mana barumsaa keessatti gaafa daa'imaa taanee jechuudha. Maal ta'uu feeta barsiisan keenya hoggaa nuun jee takkaa'u maatiin keenya yeroo nu gaafatan waan akkanaa ta'uu barbaanna waan akkanaati jee namni hundi abjuu isaa ta'u fuuldura daa'imummaa jechuudha yaadaa ture. Mee ati yoo gaafa ijoollummaa turte san maal ture abjuun kee? Ani gaafa ijoollummaa ture sana akkuma ammaa kanatti beektaa nama kufalchiisa gaafa sanillee barsiisonni yeroo san barattoota na dura jiru kaasaniiti maal ta'uu barbaadan kaan dooktara kaan paayileetan ta'uu barbaadaa kaanis injiinar waan hedduu jaabeete an barattummaa waan dila qaroofu naan taane isaanirraa adda waan fedhuuf yeroo sanitti barsiisaadhaaf fuula san ta'uu fedhaan jaan barsiisonni akka malee natti qoflanii kun deemee kaanii himaa kaanis dhufeetii na gaafata poolisiin ta'uu barbaadaa jaan soo sii galee miti achi koomii kumuun godha garuu nimman qaba gaati kaayyoo mataa kiyya yeroo sanitti garuu mana barumsaatii fi bakkoota adda addaatti hoggoona gaafatan poolisiidhaan kan hin ta'uu barbaadu garuu keessa kiyyatti kan yaadu yeroo hunda nama bizinesaa ta'uudha bizinesmaan yaa. Okay nama bizinesaa ta'uu barbaadu garuu gaafa sanitti meeti poolisii ta'uudhaaf jechuun waan gootiin qabda gaafa ijoollee taate. Ati gaa hin jiru garuu ijoollee hojii gija taphannu wanni muuzaatiin wanni jedhee hunda jeneraala ta'eetiin taphadhaan hunda hajjeesu waan. Angisi hunda hajjeesu malee haduu miti. Gija ijoollee qabanii tanes ana haadhamu. Akka itti gaafatamaa taatee jechuudha. Akkas ture. Hedduu gaariidha. Meeqa nama biizinesaa ta'uudha kaayyoon ta'eeti. Kaayyoon ta'e gaafa daa'imaa sun jechuun nama biizinesaa ta'uudhaaf yaadaa turte sun ammallee sanumarra jirtamoo namni tokko tokko waan duraan gaafa ijoollee yaadaa ture sanirraa yaada jijjiireeti abjuun isaa gara waan biraa jijjiiramte. Ati ammallee istiil sanuma yaaduu jirta. Waan isa ajaa'ibu kaayyoon tiyyata gaafa ijoollee sana istiil hin jijjiirre bakka an wani ta'uu barbaadu nama bizinesaati akkan ta'u mallee shuure hin jijjiirre kaayyoo kiyya sana. Tole mee hayyee hedduu gaariidha. Kun abjuu guddaadha. Mee gara abjuu teetii kanaa dhaqqabuudha wanni ati goote ni jira hanga ammatti. Yaa just gaa chaalenjii hedduu jira biyyi jiru tunis biyya baqaati biyyuma baqaa sana keessa jiru keessatti beeki nama bizinesaa ta'uuf dirqama shaqaxa yookaanuu mana uffataa kuduraa waan akkasii dalaguu hin qabdu. Sigalee karaan bizinesitti si geessu karaa hedduudha. Aartii keessaan dhuftee nama bizinesaa ta'uu dandeessa. Aartiinuu damee bizinesaati jeetiin amananu. Fakkeenyaaf beeksisa garaagaraa ni hojjetta. Beeksisni sun beeksisa bizinesaati. Maallaqni achi irratti sun bizinesaa diraamaalee garaagaraa ni hojjetta. Aartii guddistaa hawaasatti gurgurataa jechuudha. Soo kunis bizinesaa jechuudha. Kallattii tokko qofaan ilaalamuun qabu jeetii jaata. Kunis chaalenjii nama bizinesaa ta'uudhaaf godhu jirurraa jechuudha. Gama biraatiinis hawaasa keessatti wantoota garaagaraa ni hojjedha. DJs ni hojjedha, muuziqaas ni wallisaa, dikoreeshina garaagaraa faaya adda addaas ni hojjedha. So waan bizineesaan nageessu hunda ni hojjedha. Egaa mee callaa kun eega biyya kana dhuftee mee gaafa biyya jirtu gara nama bizineesaa guddaa ta'uudhaaf imalli ati goote takkaa'u tattaaffin ati bakka san ga'uudhaaf goote ni jira. Yaa gaafa biyya jiru
ijoollummaa irraa kaaseetiin hojjechaatiin guddadhe hojuma keessatiin dabarsee jechuun ni dandeessaa jechuudha. Gaafa ijoollee naggada adda addaa hojjechuun ture akka adda addaa deemee waan adda addaa hojjedheetiin jira gaa biyyattii gaa waa hedduun hojjedhe yeroo san ijoollummaadhaa faamilii wajjin hojjedha. So ati tattaaffii haga tokko godheetiin jira dukaanas gurgureetiin jira konkolaataa hojjeteetiin jira meeshaalee garaagaraa abriyya garaagaraa geessee achitti waan namni silaa hojjetee biyya teenyatti biizinasatti hin seenu san maraa'u hojjedheetiin jira. Achirraa illee dhufee ati bakka san ga'uudhaaf hin ta'e tattaafachumatti hin jira ammallee. Still ittuma jirte jechuudha. Tole mee yoom karaa biyya tanaa dhufte hoo? Karaa biyya kanaa kan hin dhufee 2015 gama dhumaati. Biyya kana dhufuu yoomsa keessatti uummata kaa'u abjuun biyya kana dhufuudhaa yoom irraayi gara biyya kanaa dhufuuf yaadde? Biyya kana dhufuu kan itti yaade 2013 akka Awurooppaatti jechuudha. Yeroo sanitti haalli jiru namoonni biyya kana dhufee biyya kanarraa yeroo gabaabaatti karaa biyya alaa deemuu ture. Osuma yaadaa jiru 2014 akkasitti hiriyoota wajjin guddannee na biraaf dhufanii 15 immoo haalli biyya keessa jiru rakkisaa ture. An dhufuuf yaadan qaba garuu waan hojii keessa tureef hojii sanitti dhiisee deemuu fi narraa ollee ture. Garuu 15 biyya keessa filannoo ture yeroo sanitti yaadattee jiraatte lakkoofsa 5. Kana wajjin wal qabatee yeroo booda rabshaa ture. Yeroo sanitti qeerroon 2016 hedduu dhumtee tana keessatti yeroo san ijaaramu jirti jechuudha. Yeroo nuti biyya irraa baanu san qeerroo tana wajjin maal jechuun san booda wal dararuu fi biyya taa'uun ulfaatuun takka ugaa dhuftu akka biyya kana dhufe. Tole dhugaadha. Biyya kana dhufuun abjuu keetii waan wal qabatu ni qaba jechuun ati nama biizinasa ta'uudha yaadni keetii bakka isaan ga'uudha na gargaara jettee wanni yaaddu ni jira. Akka lamaa jira. Abjuu kiyya biyyallee ta'ee success ta'uu hin danda'a. Biyyarraa illee bee success garuu abjuu kiyya biyyatti ture. Hin milkooyne asiin dhufe asis hoggaan dhufu biyya caalaa karaa salphaan akkan itti milkaa'u biyyin itti baradhe jechuudha biyya tanatti. Rabbi godhee biyya kana keessaa kan hin biyyooti biyya caalaa biyya namaa sanitti biyyi sun ikoonomiinis biyya guddatte waan taateef qabeenya waan qabduuf hojiin hojjettullee Afrikaarra Eurooppirras Ameerikaa wayyaa jechuudha. Humni namaa itti biyya hin qisaasofne jechuudha. Waan xiqqoo dalaydee waan bareedaa argatta. Biyya teenya waan guddaa dalaydee waan xiqqaa argatta sii galee. Biyyi kuni saniif na gargaara jeetii yaada. Rabbi tolchee kan hin carraa biyya sadaffaa argadhu taate biyya sadaffaa sanitti bifa salphaa ta'een karaa salphaan waan hin barbaade san milkaa'uu danda'a jeetii yaada. Tole mee osoo biyya kana dhufin dura biyya biraa deemtee ni qabda Itoophiyaan ala? Ni qaba. Biyya tana gaafa dhuftu akka yaaddatanitti argatte? Akka duraan biyya teessee itti maajiin godhaa jirtu sanarraa? No, hin argan. Akkami biyyatti akkami yaadaa turte gaafa dhuftu akkami? Biyyatti akka itti yaadaa turre biyya yeroo sanitti dhugaan jirtullee sanuma ture. Jechuun haalli ni jijjiirama malee yeroo nan 2013 waa'ee biyya kana yaadaa turre sanitti karaa namni haala salphaatiin biyya tanarraa deemuu ture. So waan san yaadaa turre gisee dhufu immoo wanni sunis hin jiru biyyi namaa beektee akka biyyateetti inuma siin taatu bikkuma feete illee yoo taate akka yaadeetti hin arganne. Sanii gaditti hin argine. Gaafa biyya tana dhufuuf deemtu akkamitti dhufte? Mudannoo akkamitti si mudate? Waan akkam baate bartitee as geesse? Biyya tana seenaan biyya tana dhufuudhaa dheeraadha. Guyyaan takka hawaasofnee ni finnoo jenne hin ga'u. Sigalee karaa kana dhufuudhaaf biyya tana seenuudhaaf. Garuu gabaasee hoggaan sitti biyya tana dhufuudhaaf Itoophiyaa kaatee hanga Suudaan dhufuudhaaf chaalenjiin dilas maraamti. Numa jira garuu dilas maraamti. Suudaan irraa kaatee as dhufuudhaatti kishu si rakkisa. Gammoojjii keessa deemtaa gammoojjii saaraa tana gaa kiiloomeetira 100 meeqa deemtaa ni dheebottaa bishaan wanni hin dhugda bishaan benziilaa dhugda. Yeroo na gaafatan akkamitti dhuftee jee namoonni hoggaa na gaafatan nutti dhukkaasanii itti dhukkaasnee bakka akshiina ajaa'ibaa kan hojjechaa dhufneen jaan namaan akkam bajeetiin deebisaaf. Nu dhukkaasanii itti dhukkaafna nutis qawweedhaan wanni nu deemu qawwee qabaa warreen daangaa eeganis qawwee qabanii walqixa waliin dhukkaasan. Makiinaa oofaa waan dhukkaasan jarri waan dhaabbatu nutti hin dhaqqaban. Bista takka fa'aa milkaa'anii dhukkaasi jennaan. Gubbara dhaabbatanii nama lama sadii kilaash qabatanii
dhukkee itti kaastee makiinaan isaan asitti dhudhugaasanii namoonni gaariilee nagaan osoo wanta kan rakkoota kan argin kan dhufu ni jira. An achii kee biyya kana dhufuudhaaf guyyaa 20 wayin karaa deeme. Biyya Suudaan irraa kee as dhufuuf. Okay. Guyyaa 20 maaliif karaa kana akka isin jeetti yeroo sana eegumsi hamaa ture. Qawwee si dhukaasanii dhodhokataa akkasii jechaa dhufe. Namoonni gaariinis torbaan itti warra dhufu sama jira. Garuu hedduu ilma namaatiin akka karaa san deemee as dhufu hin dhaamuuf. Ammas biitii namaa biitta fiite waan taane yeroo duraan namni TVdhaan gara garaatti waa'ee biyya namaa nutti himan soba yookaan hojii waan fakkaatu ture. Garuu oguu dhuftee agartee hedduu chaalenjii biyya namaa hedduu si jibbisiisa. Akka namaatti hulaalamtu. Ilaalchi namni siif qabu akka bineensaati keessaafuu arabni kunfaan sirra sareedhaaf irra dhimmama. Wallahi sareedhaaf. So biitii namaa deeman biyyoo ifitti falmataniituma tumatti du'aniituma hoo afanis biyyoo ifitti hafuudha malee nagaa akkana wanti biyya namaa wanni himamu hin jiru namuma deemee beekaa warri hin deemne sirra sin dhaga'u beekte. Namni waan gariin fi dhufee arguu jira. Dhagee hubatu. Osoo amma biyya alaa deemte hin jaanii biyya tam deemuu feetamee biyya alaa kata. Biyya alaa hin deemuu fedhu Ameerikaadha. Maaliif? Ameerikaa maaliif hin deemuu fedha beekte? Abjuu takkaa'u waan abjuu teetii waliin qabata. Abjuu teetii waan wal qabatu fi maaliif hojjechuu barbaadde gosa keetti filattee hojjetta. Carraan hojiilee banaadha Ameerikaa maaliif addunyaa taraa namoonni achitti yaa'ee hojjeta yoo ilaaltee jiraatte. Biyyoota addunyaarra jiran tana hundarraa baay'inaan namni Ameerikaatti deemeetee achitti hojjeta. Carraan hojiidhaa banaadha. Hojii barbaaddu argatta. Akka barbaaddeetti hojjeta. Dimokiraasiin isheetis fuulii. Waa maraanuu Ameerikaan biyya dandeessee waan taateef jecha amma sodaatamtuudhas. So paaspoortiin ishiillee paaspoortii intarnaashinaala paaspoortii addunyaarra deemtee hojjechuu dandeessa. Kanaaf filadha. Wanti laa gaafa achi dheeyite gootu san biyya sani gootu san jechuun xiqqaattullee asii godhu jirta. Wanti laa gaafa Ameerikaa dheeyite dalaguu feetu san asitti xiqqaattullee godhu jirta. Itti hin jiru. Waan san hin geenye kan achi godhuu sun ta'e waan achitti godhuu yaadne kan achi godhuu jiru jira malee waan achi godhuuf yaadu kan achi godhuu jiru hin jiru. Duuba waan asitti godhuutti hin jirre gaafa achi dheeyite akkam godhuu dandeessa? Ameerikaa filachuu qiyyaa hojiitti haalli mijataa waan ta'eef himi. Okay, ati amma carraa haalli mijataa ilaaluu jirta malee haala mijeessuu irratti hin jirtu jechuudha. Haala mijeessuu irratti as dhufuun kiyya haala mijeessu. Biyya san filachuu kiyya immoo haalli mijataan achi jiraachuu informationaa filattaa biyya takka. So si galee biyya kana keessatti waan biizinasaan hin hojjedhu hojjette haalli wanni mijaa'e takka hin jiru. Mijeessuuf illee yaaleetiin ture wanni nama mijeessuuf yaale waa'ina nama irra jiru tan. An mijeessuuf yaale. Tani nama irra jiru tun xiqqaattus karaa biizinasa sanitti itti dhageessitu jeetiin amana. Si galee haala mijeessee biizinasa guddaa jabaasa sossoosuuf yoo yaadde hin mijjatu biyya tanatti. Tole Ameerikaa san dhaquudhaaf mee wanni ati godhaa jirtu ni jira. Hangam takka tattaaffii goote? Ameerikaa san dhaquuf gaa tattaaffii nan godhe jiru. Jalqaba Ameerikaa dhaquudhaaf tattaaffii nan godhe biyya tana dhufuudha. Rakkoo dilee san gammoojii san keessa dabaree ergan biyya tana dhufeellee karaan itti Ameerikaa dhaqu san ganamaa galgala deemee ulaa san ulaa Ameerikaa dhageessu san danda'uudha. Ulaa saniin asittis karaaleen salphaa yoo jiraatte infoo namoonni achirraa bifa garaagaraatiin waan akka jiraatu taate san barbaaduudhaa karaa isaanii hin milkoofne karaan hafee amma jiru immoo dhaabbata ammaan tana mataa jala qabannee jirru kanatti ganamaa galgala deebitee akka isaan waan an barbaadu waan an achi deemuuf kana narraa baratanii achi nageessan tattaaffiin godhu jiru kana. Biyya silaa abjuu ta'e itti milkeessuuf itti deemtu kana deemuudhaaf hanga barbaachisu tokko tattaaffatu jirta. Sirriitti. Amma wanni ija'uuf biyya tana keessatti amma yeroo hedduu gisee garuu namni kun halkan taa'aa bulaa yoo inni kan dalagdu immoo guyyaadha yeroo silaa yoo inni jirtu sana namni quban qabu. Yoo inni nama muraasa qofa namni dhaqee rakkoo ofii himatee akkaataa gartee itti deemu kana haala mijeeffatee wanti ija'u. Atilleen akkasuma godhu jirtamu fakkeenyaaf dirqama namni tokko bakka gartee abjuun isaa jirtu ga'uudhaaf halkanii guyyaa tattaaffachuu qaba. Yaa tattaafachuutti jira hangam dandeetti tattaafachuutti jira yoo laaltee jiraatte akkuma aadaa biyya tanatti namoonni yeroo baay'ee halkan ta'e guyyaa rafaa kun aadaa biyya tanaati hawaasni biyyaalleen akkas godha mana qabanatan zurii booda jechuudha
Garuu UN zuurii booda amte qabanamtu ganamaan banamtu. Ganamaan banamti. Si galami haalli UN itti tajaajiltullee seera qaba. Seeruma UN saniini dawwaltee beellama qabsiifattee guyyaa isaan koos hin jaansanitti beellama keetiin dheete. Ganamuu dheete achi dhaabbachuus hin barbaachisu jechuuf fedheeti. Namoonni baay'een ati ammaan tana halkan agaraa ooltu kuni gaafa beellama isaanii dawwalatanii ati harkuu dhabuu dandeessaa dhabuu danda'an. Anis akkuma hawaasni nan keessa jiru godhuutiin beellama qabsiifadhee isaan dhaquu qabutti dhaqee waan himachuu qabu san himadhee. Amma UN irratti wanti jiru dirqama UN qofaa miti. Dhaabbata garaagaraa paartinarii UN taantu jira san hunda dubbisuu qabda. Gargaarsa garaagaraa akka argattuu fi dhimma kan kee UN walitti qabsiisanii akka gartee waan hunda siifitan kan hunda godhuu qabda. Waan kan hunda godhuu jirtaati amma waan silaas godhuu qabdu dirqama barbaachisaa ta'e jechuudha. Ameerikaa deemuuf si barbaachisu hunda godhuu jirta. Waan Ameerikaa deemuudhaaf na barbaachisu hunda godhuutti jira. UN ni dhaqa. Dhaabbanni biraan jira. Dhaabbanni gargaarsaas ni jira. Dhaabbattoota kan hunda ni dhaqa. Yeroo dhaqutti keetuma lafaa kee hin dhabu. Maaliif isaanis beellamaan siyaamanis tajaajiluu dhabuu danda'an. Bilbiltee ganama subii deemte ganama hoggaadhaan kee deemu namni na harka jeetuu yaadu hin ka'u namni ganama hirriba akkuma reefu sin jawaasni biyya kanaa. Gisee achirraa andee ufaan nama wal argita ammas namni yoggaa inni dhaqee waa himatee dhufe dhaqee hin jiru. Muusaa biyya kanatti akkasi. Kanaaf jalatti jirta malee itti madda jechuudha. Dhaqee hin jiru. Tole gaamee callaa eega sadarkaa kana hunda waan kana hunda yaalii godhuu jiraatte sadarkaa nati irra jirtu weedni eessan geesse hanga ammaa jechuudha. Yaa tigaa wanni hireen tun ayyaana jaanii beete wanni nasiiba jala deemteef illee hin deemtu si galee garuu waan nageessa jettee itti amantisan godhuun dhiiftu malee inni jedha deemaa oolteef hin deemtu Irooppii si geessuu dandeessi inni Jarman si geessuu dandeessi biyyoota biraa si geessuu dandeessi an Ameerikaan deemuu barbaadaa miti osoo jedhe deemuun kebiraan akkanuu danda'an kana rabbitti hirkadheetu mana achi dhaqa malee biyya isaan naa kannan hin beekuan ammas biyya isaan naa kannan itti hin himatu beeyte rakkoon na jira rakkooti furuun barbaadaa wala kana jira hangam takkatii milkaa'ee haala qabatamaa amma jiru ammaan tana qabatamaa amma jiru parsantii 50 ol milkaa'eetiin jira parsantii 50 hoggaatan juga maandiita fudhachuudha parsantii 50 maandiita fudhadheetiin jira 50 hafte maaliif maal abbaa jala tuqataa jaanii yeroo iddoo wanni agarru maali beektaa namni tokko maandeeta takkaa waraqaa biluu eega fudhate booda akka wanni hundi xumurametti qaljee taa'u takkaa jira tasgabbaanii taa'u takkaa jira. Saniifis hin jaagaa dantaa fi dabbaa jala tokko taasanii. Meegaa callaa jireenya kee keessatti wanni naaf milkaa'e jettu ni jira takkaa wanni guddaan ati milkeessa jettee abdattu tokko maali? Wallaahi gaafii anu yeroo baay'ee if gaafadhu jireenya kee keessatti wanni naaf milkaa'e jedhu takka illee hin jiru. Garuu fuula duratti naaf milkaa'a jeetiin abdadhana abdii muru kana garuu gaafii amma inni na gaafatta jeellee yaadne gaafii ani mataa kiyyaaf yeroo baay'eef gaafachaa ture daawwattoonni gaman waayyooniif intarvii kana agartan mee namoonni isin hundinuu namoo waan kana daawwattan gaafii kana if gaafadhaadha koomantii jala godhaame. Meegaa callaa guyyaan ati jireenya keessatti hedduu itti gammadde yoomi maaltu itti gammachiise? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf guyyaan akkasitti itti gammadee beeku qabadde hin jiru. Fuula duratti gaafan waan inni yaade kun galma naaf gaheeti. Nin gammadee jeetuma yaada. Ammaaf immoo guyyaan kaayyadhee itti gammadee see jeesuun hin jiru. Waan guddaa tokko gaafan bira gahee nin gammade jettee yaadde san takkaa waan hin argineef hanga ammaa gammachuu hangas geessu guyyaa akkanaatiin gammade jettee ibsattu hin qabdu jechuudha. Addatti jechuudha. Addatti hin qabu. Meegaa callaa milkaa'ina jechuun siif maali? Akka ilaalcha keetti milkaa'ina jechuun kun akkamiin ilaaltaati? Ana akka kiyyaatti milkaa'ina jechuun bifa amantiitiin yoo deebise malee waan amma jiru waan addunyaa kanaan wal qabsee deebisuu hin danda'u akka kiyyaatti. Milkaa'ina jechuun naaf akkuma namni itti jiru booddee toluu jechuudha. Naaf milkaa'ina jechuun akkasii. Booddee toluu. Finishingi irratti bareedu jechuudha. Milkaa'ina jechuun akkasiiti yaada naaf. Mee sooshaal miidiyaa kana akkamiin ilaalta? Fakkeenyaaf dhaloonni ammaan tanaa kun yeroo isaa irra guddin takka fakkeenyaaf guyyaa takka keessatti namni yeroo dheertuu irratti dabarsaa jiru
sooshaal miidiyaadha. Ati sooshaal miidiyaa kana kam ilaaltame? An sooshaal miidiyaa bifa Niikulaaraatti ilaala. Niikulaar boombiin bar sagalee qabdiimi. Sooshaal miidiyaan Niikulaar boombii sagalee hin qabne kan addunyaa wal gahuusuu dandeessu jeetii yaada. Maaliif dhaloonni amma lafaa dhufus sooshaal miidiyaa kattamamee jira. Manguddoonni sooshaal miidiyaa kattamamtee jirti. Dargaggeessonni sooshaal miidiyaan kattamamee jira. Sagalee jireenyi sooshaal miidiyaa dhiibbaa hedduu irra uumee jira. So kanaaf Niikulaar boombiinis biyya takkatti yoo dhukkaate dhaloonni dhufu kasan boodaan dhufullee fayyaalessan ta'u. Bu'aa fi miidhaa isaa hoggaa wal madaaltetti akkam? An akka kiyyatti miidhaa isaatii irra guddaa jeeti namana. Fakkeenyaaf namoonni rakkoo fi bal'oo wajji qooddatu wattaa'ee wajji haasa'u wal mari'achuu jaalala wajjiitti uumuu dhabamaa dhufaa jira. Waan isaa hunda sooshaal miidiyaa irra gadhiisaa fiilingiitti dhaga'ame sooshaal miidiyaa irra poosti godhaa. Jalqabni immoo ilmi namaa kan jiraatu qabu waliif malee sooshaal miidiyaa fi miti. Eegalee sooshaal miidiyaan kun ilma namaa tajaajiluuf haa uumame. Garuu ilmi namaa sooshaal miidiyaa tajaajilu jira. Sooshaal miidiyaan nama tajaajilutti jiru. So naaf ati wal biteenyee walii gallee yaada garaagaraa walitti ibsinee wal jaalannee adda bahuu qabna malee akkanumatti ati girgiddaa yookaan dhagaan ta'an ilma namaati. Uumama addunyaa kanarra jiru uumama guddaan ilma namaati. Sooshaal miidiyaa kanas ilma namaatti tolchee garuu ilmi namaa akka itti tajaajilamuu qabutti silaa kan tolfame. Garuu namni immoo sooshaal miidiyaatu namatti fayyadamu jira. Hariiroo namaa adda muraa namoonni akka qaamaa wal argee jaalala wal jidduutti wanni hin goone. So miidhaan isaa egaa baay'eedha. Ammas jireeshiniin lafaa dhufu ijoolleen taphni hin jiru, faamiliif ergamuun hin jiru, istaayila fooloo godhanii waan garaagaraa fooloo godhanii barnoota irratti fuulleeffachuun kan dursanitti hin jiru. Walumaa galatti miidhaan isaa miidhaa guddaadha sooshaal miidiyaa. Ati akka mataa keetitti mee guyyatti sa'aa meeqa sooshaal miidiyaa irratti dabarsita? An sa'aa 7 ol sooshaal miidiyaa irra hin tura. Maaliif kana godhe dhiibbaa sooshaal miidiyaati. Namoonni wantoonni haaronni ergaan garaagaraa qabsoon muuziqaan wantoonni adda addaa sooshaal miidiyaa. Walumaa galatti jireenya keenya sooshaal miidiyaan doomineet godhee jira. Kontrol godhee harkaan galfatee jira jechuudha. So nama sana sooshaal miidiyaa kun addunyaa irraa osoo dhabame gammaduu keessaa nama takka. Miidhaa akka qabdi amantee jechuudha. Mee egaa ati giruuppii ta'e takka tiima keetii wajjin sooshaal miidiyaa irratti illee waan hedduu dalagaa turtanii hedduu takka yeroo gabaabduu keessatti waa hedduu takka dalagdanii beekamtillee argattanii waan nama fayyadullee hedduu nu bashannansiisaa turtanii garuu wanni sun boodarraa akka duraanii sanitti deemutti jirtan maali rakkina keessan? Gaafiin kun gaafii nama hedduuti. Nama hedduu jechuun namoonni nu beekan nu hordofan gaafii namni hundi nu gaafatu amma hojii keenya koomantii jala seentee olaalte gaafuma kana jechuudha gaafiin biraan jiru. Gaafii kana gama numaanuu deebisuudhaaf